nama jalaa fuudhee hin beeku yaa. Maatu si hojjetanii hattuun dura booddee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota yaayyaa hoppunni keessanuu baga nagaan jiraattan. Guyyaa har'aa viidiyoo bareedduu harawata qaqqabadhee dhoohee jira. Saniifuu nama isin hin beekne firaankii ajaa'iba kana qopheessee jira. Asitti osoo hin taane mana kiyyatticha viidiyoo ajaa'ibaati jedhee yaada. Kanaafuu namni kun nama isin hin beekne nama yeroo jalqabaatiif YouTube irratti argamaa jiru. Firaankii onnee namaa dhoosu bifa addaatiin irratti hojjechuu dina hanga dhuma sagantaa keenyaan hordofaan affeerraa kenna. Nega udah. Ada dua tahun. Mana ti gaaf duraan abbaa kan naga jitaan ti koon leesaan lottu maamal tu balee maanne nama waliin deema maqaan nama xureessu moo maaleetika maal jechuudha kana jechuudha tapha kana jechaa maal jechuudha mee fakkeenya maaltu godha nama waliin deema wanni maqaa nama xureessanii maal inni maqaa eenyu xureessinanu maqaan akkamitti xuraa'amuutu maqaa eenyu xureessinu mee fakkeenya fanuma maal jechuu jirti naafuu galuutti hin jiru warra Puti komandan salah tu nak funggal juru. Nayu kalau tunjuk dah, nanti komandan nam ni gatin salah. Maa ini ni pada orang kana aja ni nayu ka maa ini fakirnya mana, maa le anle cingkite ka yo kan mau tu mari ka. Kanaf namam tezlat. Gava duaan sedi sani deman mal tadi, jadi duaan sedi sani deman mal tadi. Maal ta'ee mataa malee. Gaafa mana safuun sani. Du'aan si dhiisanii deemanii maal taate? Uummata kayyuu hin taane kaa taa'e. Ta'i banaa waliin achi dhuftee maqaa kee balleessi taree. Yoo si waliin achi dhaqe maaltu badee jedharreetu. Maal? Maal yoo jirte? Ajaa'iba rabbii nama kanaan waliin eessaan jiran eessaan akkatti nama waliin jiran maal jechuudha abbaatu soobeettu maal jechuudha jedhaa lafa cadhisteetuma maal jechuudha lafa guurtu dhiisiiti meeshaa namaa fidi marduwaana si dhiisanii deemu kanatti haasa'u jirtu maalumaa yunaafuu ganda warra safaani akkamii waan akkana addaa ati hangarraatti itti na beeytaati hayya maa si beekaa yaakii deengadda si argee Ayah urgadeen gaddaati amala akkanaa narratti argite ati. Amala akkanaa namni dhuunfatee waliin jiraatan maal? Hai, ani eessa si argisa? Atu kumsaa akkuma nama karaa rogoora garra malee si beeka? Guyyaa saniin dura guyyaa takka si argee jira. Kanaafuu amma maal hattee naan jechuudha? Kaal amma siin jedhe meeshaan manaa nama jalaa guurattee ganda warra safaanii ayyaanii jala warqii namni maanii namni meeshaa guutuu birrii isaa mana kaataniidhaan guutuu fudhateeti nama nagaa taatee tuma yoo isaan qaxxatee isaan dhufna nagaan bulaa ittee deemti. Maal taate yeroo sun maanatti hin dubbatirra jirraa jiru? Eessa argan namni yeroo sun amma waati balleesse yeroo namni nama mana yeroo sun waatu bade jedhanii ilaalanii. Maal taateeti? Ani waan akkanaa hin godhaa? Hin godhaa na gaafattaa yoo deemti. Naan mareetti goote kana gaafattu. Amma kana hundaa dhiisii dama meeshaa namaaf. Abbaan abdii rabbii keessa duwwaan ta'e. Anaan fitinaan jedhaa jira dhagee. Anaan fitinaan jedhaa jira. Hanqaltee akkana tapha akkana maaliin anaan mucaa kanallee situu fide maal jedha. Ana SSR telefoonni kee cufa. Aadaa kanaan telefoona cufa. Abbaan rabbii keetii jedhi kana hidhee telefoona hin cufanneeti. Telefoonni kiyyaana na jalaa cabee. Maaliif cufatte? Maal jechaaf cufatte ta'i? An telefoonni kiyyaana jalaa cabee siin jedha telefoonni kiyyaana jalaa cabee saniif cufadhe maleedha telefoona ani waan takka waan fuudhallee hin qabu abdii rabbii keessaa dhumaal taasisi. Waan fide birrii nama warqiilee fiti. Lafi.
Abdiin rabbii keessaa wanta kan fuudhan qabu. Barbaachisaa ta'uun kakadhaafa. Maa wanni kakattu nama duriyee gandaa ganama fuudhanii tuan kakachiisanii quraanuma dhaa oolti. Warabbiin sodaatti nama rabbiin sodaatu waa hata. Duuba rabbiin inshaallah. Baas waa maqaa rabbiituun ayna. Ati maqaan nama maqaa rabbii dha'u nuuf sitti toluu yuuni. Maqaa rabbiin ayniti birri nama lafa eessa keettee jirta fuudhee as fidan dafi. Yookaan immoo manni seeraa jira mana seeraa deemna. Hidhamtee di kana achi keessa shamuu irratti fi amma birrii namaa. Abdii mana seerallee wanti deemuuf takkallee hin jiru. Ani wanna takkallee waan fuudhe takkallee hin qabu rabbii keessaa dhufiitti. Na dhiisii yoo barbaachisaa ta'e hin kakadhaafan. Bakka wanni kakkuu caalanii jirti addunyaa kanarra. Maal taatee abdii? Akkana wadhiisuun hin jiru wanni si waame illee kana balbala. Haga poolisiin dhuftuu balbalsi cufees teessi. Kan dubbii. Abdii rabbii keessaa dhuti. Baas rabbii sodaannaan hin jenneen. Yaa kee waan takka waan balleessan qabuus hin jechuun jiraar mana seerallee hin deemuu ani. Mana seerallee waan nageessituuf hin jiru namni biraa yoo fudhate malee waan fudhate takka illee hin qabu abdii maal isa. Kakijiba boo kakijiba. Mi'a haga biyyarraa baatellee waan fudhanne. Waan takka waan fuudhe hin qabu abdii an takka waan takka nama jalaa fuudhee hin beeku yaa. Maatu si hojjetanii hattuun dura bootte. Waan ani fuudhin naan jettee akkamitti hin boonne tu. Hundaafuu prank si godhaa jira. Prank boy. Prank ta'aa jirta kun kaameraa jira. Boo! Jalqabni prank nan godhu jedhu. Difama bibi. Yaa bakka waan takka na waraabna. La difama prankidha. Ko prankidha hayya. Prank difama wajjin hee. Ko Prank homaatu hin beeku an abdiin adeemsa kaasaa kana. Kabajamtoota furtuuta keenya guyyaa har'aa prankiin qabannee isiniif dhiyaanne akkuma argitan kana fakkaataa mucaan baay'ee rifatee dhiifamas naa godhee jira. Mee maaltu si dhaqqabe? Kanaafuu mee maaltu si dhaqqabe? Ani bas saasanitti ani waan takka waan fuudhe hin beeku hedduun ariifachiiftee turte bakka saasanitti ani waan ani hin beekne akkamiin narra kaayaa bakka hedduu aaree tureyyuu bas ani akka tatta'ellee hin beeku wallahi. Aywa. Hedduu aaree ture. Aywa akkasichaadha prankiin keenya nu milkaa'ee jira. Saniifuyyuu ganama kanaa namni waan akkanaa yaadatu sanumaaf kaameraa kee dhuunfadhee isa prank godhe kanaaf asumaan surprise godha. Viidiyoon kunis kan keetii yuutuuba haarawaa inshaallah wanachuudhaaf deema. Video kanas ofuma gadaa dhiifatu video si kennee jira. Yaa eega goote ofumaan godhattu ture. La siif kennee jira. Kana fakkaataa viidichis ka isaatii kanaafuyyuu warroonni yuutuuba keenya jala jirtanii warri viidiyoo kana laaltan hundi keessanuu subscribe godhaa ijoollee teenya hunda isaanii jajjabeessaa bira dhaabadhaa like godhaa fi yaada keessan karaa koomentiitiin kaayaa fi isiniin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.